qaba maal taateti tokkoffaa irratti obboleessoo intarsayin amma bar akka dheengaddaatii mirqaan argatu eegale bar akka dheengaddaatii waa posti godhe kolfuu eegale abboo abarso eenyu sa'aatii inni irratti deeffatee viidiyoo dalagaa ture beeyta sa'aatii dalagisiisaa ture beeyta sa'aatii irratti dalage taayimii meeqatu hafee agarsiisa bar sa'aatii marraa meeqa dalage sa'aatii irra kaahee tokkan dubbatu kiraari aboo jira maal taata isa qofaa miti usmiyye tokko atummaanuu nama argite waliin hin haasahin ani isin jedhe logishin waan adda addaa ofirraa cufte akka jedhe ijoolleen asirraa walloo haa taatu harargee haa taatu warri waan adda addaa irratti hirmaataa turtan wallaahi billaahi takkattiin teessan ba'uun edda isinitti meera an quban qabu amma san assalamu alaikum jira keenya akkam jirtan waalaikum salaam warahmatullah alaikum salaam baga jiraatanii wallaahi dhugaa dubbachuu fi hedduu takkaan bakka na dhagahame wanni kuni ani hammaan ofishaalii amma usmeen recognize waan kanan godhani gabbahee qabamuusaa hin dubbatin yeroo hedduun dawwalee on isin garsiise ammaani hedduun dawwaluu ture hafarsaa irrattis barreessuufis nin ture dawwaluufis nin ture dhugaadha telefoonnisaa eeganaa buu didee usmeenis dubbate ammaan amane wallaahi hedduun na dhagahame dhugaa rabbiitti rabbiin dhoka qabamtee ammatti rabbi haa baasu bakka sanitti illee rabbiin bira haa jiraatu hafarsaani garaan isaa hedduu qulqulluudha jara keenya afaaniin dubbata malee ani hafarsaa nama keessaan sirriitti walitti dhiyaannu dhugumatti ijoollee teenya ta harargee ta'u waliin jirru tana caalaa hafarsaa waliin walitti dhiyaadhaan dhugaan isin hima garuu ammoo hafarsaani nama garaan isaa hedduu gaariiti qulqulluuti rabbi waliin haa jiraatu namni immoo waan kana raawwatee amma cululleetis ta'u nama biraatis ta'u qorannaa gahaa gaggeessine nama sanarratti dhiibbaan gama miidiyaatiinis ta'u gama seeraatiinis ta'u irra gaggeeffamuu qabaa yaadayyuun qabaani asumaanuu ammoo rabbii waliin haa jiraatu wallaahi gadda guddaa na dhagahame galatooma. Thank you. ani ka jedhu jarana am kana dhibe tokko dhombir meetiin handa waltuu sila lakkoo isaa farsoo namni qabu jira isin keessa amma allakkoo isan qabu miseen jira malee anuun qabu obbo raqama isaa guutuu qabaan sawaa fi mobaayilillee okay mee amma waan gootu lakkoo isa hin bu'u lakkoo isaa guutumaan guututti wallaahi tokkichi hin bu'u kalas mee onnoo godhaa kalas keessaan haasoo hin adiisaa kalas an keessaan isinii bilbilaayyee jabaadhame umar maal qaaqaa jira sila uummanni fayyaan qabu uummata biyyee nyaatte nu gaafa walaa muudiidhaaf akkas inni nu harkaa badee dubbiin isaa yoo dhugu dubbii jedhe uummanni reefu tamma lakkoo isaaniitti bilbilee nama biraatti nalaa kaasa jette laala amma reefu amma uummanni akkasiin jedhu kun bar reefu maalaasa amma maalaasa gurbaan siin jedha bar saniif siin jedha bar laalu mam garte abboo dhombir dubbii akkuma argite hin godhini naa bilbili waan jiru asitti himee si garsiisa laa bara amma aboo umar tokkoffaa dhageeffadhu laal dhageeffadhu umar dhageeffadhu waa seema dhiirri tokko akka rijaalaatti yoo waa godhe waan itti saalfatu waan itti qaanfate tokko hin qabu sii galee qabsiista waan barbaaddee goota dhageeffadhu namni laa waan buqbaaqaa ta'uu hin qabu ilmoo dhiiratiimi waan godhe tokko itti amanummaan godhee namni oo godhee jedhe godhee jira waan akkanaan jira anamma hama cullee san gaafadde gabbuu keessan na gaafadhu naan jedhe reefi sii galee irra cufee nama 2013 ture irra cufee tiin bahee ahmadi misee wal dubbifne jennaan aboo ati dalagadhu mucaa daa'ima naan jedhe ansi wajji wal qabuun barbaadu sii galee sii wal loluun barbaadu sillee walin lolu ati dhiisi ofirraa naan jedhe ani afarsaa booda hin barbaadu anallee waan afarsaan ta'e booda ta'uu barbaada ani yoo barbaade yoo isa ajjeefta anallee itti dabalteen ajjeefta ani bakkuma inni jiru qofa naa himi jedhe kaza achi booda afarsaan liqimsee jira awwaaleetiin jira afarsaan bahuu hin danda'u ana awwaale naan jedhe okay nama afaan isaa baasee kan jedhu ani wallaahi haga galgala kanaatti piraankii si'a yaa jama assalamu alaikum gurbaa kana maal abbaa kennatan yaa abbaa gurbaan kun waalaikum salaam warahmatullah abboo akan maga waltani nagaa osmiye walumaa galatti amma beeta afarsaan waan ofir illee ta'u mootummaan qabama yookiin harka namaatiin illee ta'u harka mootummaatiin illee ta'u inni qabamu beeta osoo qabamuu baatee afarsaan waanuma fedhe ta'e
bilbila isaa qabaa, miseenjara isaa qabaa, waan hundaanuu bilbila isaan dalagu guutumaan guututti. Si galee? Abbaa fedhe jalaa jallisee afarsaa waan jalaa jallisu natti hin fakkaanne kun amma yoo agartee namni biraankii jedhee ka yaadu ka jiraatu taate biraankii akka taane beekamuu qaba beektaa? Wallahi suma dhugaa rabbii sanii baay'ee namatti dhagahama. Mamme laali waan takka waan beekuu qabnu jira akka Oromootti Oromoon waliin lolaa waliis ni ajjeesaa waan fedhillee wal godha garuu ammoo lafee waliin lolu. Warroonni amman dura dogoggoroota uumame keessatti dogoggora tokko tokko anarraa illee jalqabee jechuudha yoo dogoggorri dalee ni jiraate wanni akkanaa kun eega dalagamu eegalee telefoona raqama keessan cabsaa darbaa WhatsApp duraanii sanfirraa haqaa akkasumatti illee gizee raqama isa cabsitanii darbitan sanillee naannawa galtanitti hin darbinaa. Bakka itti darbamu sanillee ni beekama waan ta'eef raqama keessan san gizee cabsitan bakka galtanirraa fagaattanii darbuu qabdan. Si galee WhatsAppis, Telegiraamas, Imoos wantoota waan saniin fayyadamuu turte hundaa'uu WhatsApp san kabiraachi rabban odoon taane uninstall gootee WhatsApp bira download godhachuu qabda. Numaatu teknooloojiidhaan si qabuu danda'a waan ta'eef saniifuu namnummaan biraatu warreen irratti hojjechuu jiran hedduutu jira yerana. Waan akkanaa kana dogoggoroota dabrerraa baranneetuma dhiifama walii goonee waliin deemuu danda'uu qabna. Warroonni dogoggora dabree anarraa illee kaasee yoo dogoggora kan hin dalagu ta'e dhiifama walii goonee akka Oromootti Oromoon lafeerraa wal lolu waan ta'eef waan san ammoo warroon barbaadamu jiraate yoo jiraate nambara keessan cabsaa darba. WhatsAppis firraa qaba waan hundaa ofirraa haqaati haareetti daawwannoo godhaa buufadhaa jechuun barbaada. Usmee galatoomee afarsaa ammoo rabbi mul'isu. Laala sun dhugaa rabbi amma afarsaan duruma beekkatee jira. Ijoollee walloo narraa ta'a akka dhiiraa wallollee addaan galle kalaas addaan galle wanti anaa fi isin walitti qabnu hin jiru. Dhimma ijoollee teennaan waliin bu'uutti kan jiru taate kalaan lamu ta'a ijoollee walloo narraa ta'a kalaas narraa galaa jedhe. Osoma akkas jedhu dhabatee beeki. Amma kun ijoollee walloollee waan laalatu natti hin fakkaatu beeki. Dhimmi kun ijoollee walloo hin laallate jedhee hin walumaa galatti bakka inni jiruu fi waan inni keessa jiruu fi loogishiina isaallee namni qabu ijoollee arsiiti beeki. Ebalullee haa jechuu baadhu. Ijoolleen arsii bakka inni jiruu fi waan inni keessa jiru hin beekan takka takkaan si galee. Bakka dalagaa isaallee mushawara bakka san isa beekullee lakkoofsa isaallee namni yookaan inni itti dhiyaatee yookiin icciitii fi ministeera ofiillee itti himachuu danda'u ijoollee arsiiti. Qabamuu fi dhiisuu isaa keessatti illee namni gahee taphate ijoollee arsiiti beeki. Kana waan talaata yookiin nama biraa ijoollee wallootu kana goosisee harargee kana goosisee jedhamee namni tokkochi wanta dubbatu tokkollee hin qabu kanarratti. Si galee? Ijoollee walloo waan laalatu akkatti illee hin qabu akka mataa kiyyaatitti ijoollee walloo kana gootee yookiin farsaa jala deemtee bakka inni jirutti qabdee qabsistee yookiin harkaa qabdi yookaan mootummaa kennite waan jedhee takkatti dubbadhu hin qabu. Afarsaa sun dhugaa rabbi akka nama miidiyaa kana gubbaa haasee yookiin waan barbaade walitti buusee abbaa barbaade arrabsee abbaa barbaade gaggalbatu kanaa miti beeki. Namni qaamaan isa beeku homaa jechuun ni danda'anatti fakkaata. Isuma dhugaa rabbi kan miidiyaa kanaatii fi kan lafarra afarsaan dhibbatti garagara namni beeku jechuudha. Namni caalaa yookiin wajjin nyaatee hojii dhugee namni rakkinaa fi bal'inna waliin dabarse hin jira jedhee yaadu. Alaa dhibbatti jiru. Bakkee yoo jiraatu harka mootummaatu haa jiraatu harka namaatu haa jiraatu rabbi isa bira haa jiraatu du'aa ima godhaa fi gara kaanii immoo namoota naannoo san jiran naannoo isaa dalagatan akkasuma jechuun dalagaa naannoo isaa dalagatan yookaan nama waliin dalagaa ta'u naannoo isaa san jiru informeeshina qabaachuu danda'a. Nama naannoo isaa san jiru yoo beekan bilbiluudhaan hin qabamne sa'aatii kamirraa dhabamee bakka dalagaa isaa sanuu araba bira haa dalagatu. Nama biraa haa dalagatu yoo lakkoofsa qabaatan tarii yoo beeytan qaamaan hudhattanii akka gaafatan jechuun namni itti dhiyaatan dhugamaan namni itti dhiyaatan namni naannoo sanitti bakka inni dalagu sanitti dhiyaatan osoo barbaadanii dhugaa jirtu baastanii barbaada beeytaa. Akkasii hundumaafuu du'aa ima godhaaf waa tokko dubbadhee bu'aa amma akkaataan isatti soixan karaa isinii himee bu'a.
namni beektaa yoo waa dubbadde nama nu garuu karaan tokko karaan ittiin isin hafarsoo soquu dandeettan tokkoffaa namni iqaamaa qabu riyaadiin keessa hin jira dhibbaan dhibbatti hin beektan namuma beektaniin bakka inni qabame sanii irraa markaza naannoo sanii yoo dhaqan bakka akkanaati guyyaa akkana nama qabame yoo jedhaniin wal gaafatti jarri guyyaa akkana namni achi qabame jira hin jiru waraqaa sii kennanii xariiqa karji yookaan bakka biraa deeme siin jedhan dhaggeeffadhu dhugaan jirtu tanuma nama akkasii soyinee argine jira karaa kanaan suqamuu hin danda'a malee hidhaa keessa yoo jiraate hin danda'ame ammoo gara biraa garri fidaniin jiru isiniin jedha galatoomaa nagayaan bulaanillee waan danda'uun isinii bilbilee soyinaa rakkoo qabu inuma suqama Artisti Umar Bukaarii kun amma warri koofetti kun namni kun hundi artisti Umar Bukaarii rakkoo qabaa jiran. Kanaanoo maal jettati? Haa jedhanii fakkeenyaaf laal ani mucaa bade garaana nyaate malee as keessa taa'eetiniin fakkeenyaaf koomantiin akka namni waan jedhu barbaadu deemee ofirraa callisa maaliif beekte mucaan kun dhugaa dubbanne soma walitti qoosnu kalee hiriyyaa kenna ture yeroo rakkootis yeroo diinni waliin nutti duulus ammas ammoo warra koomantiin as jalaa baqbaqeedhu kana caalaa gaafa ijoolleen isatti duute hafarsoo bilbila keessa kaayee kubrimiyaa irratti bahee eegaa bulee uummata. Qohimee namni bilbile. Siigaltee hafarsoo irraa ammoo waan dubbata. Amma dhageeffadhu. Amma maal ta'e beektaa? Amma uummanni kun Ahmad Culullee asii kaanii Jarmanii qabachuu hin danda'anii. Asuma keessatti hooriyaa lafarra jiru kun yoo akka tasaa artisti Umar Bukaarii kana borqabe nu hoo akkam taana uummata. Rakkanne. Allahu Akbar. Yaa akii waan akkanaa dhiisa amma janta jijjiirameedha mucaa barbaanna maaltu na qabaa miyan namni na qabu yoo jiraate iyyuu barbaada rabbii jedhaa mucaa kana yoo dhugamaan namni qabe yoo piraankiif dhageeffadha yoo piraankiif muudii nurratti qabatee warri isa bakka jiru beeku akkana nu godhe dachiin isaan haa jirtu. Yookaan mucaan osoo hin tarre osoo hin dhabamne soo. Abboo rabbi sodaadhuuti Umar dhageeffadhu Umar namni tokko akkanaan ka'eellee namni maqaa isitti qabu hin jiru si jammar kaama shoodeen jedhu caalaaltillee ani viidiyoo wayii arge feesbuuk irratti arge siyaasoftullee manaaf seenee isin agarre beekte feesbuuk irra poosti godhanii arge. Waa'ee hafarsaa yoo barbaadde hafarsaa haa qabamuu fi haadhiitu yoo kan barbaaddu taate na dubbisi anatu kana godhe anatu bakka kanaa galche anatu dalagaa kana galche anatu bakka inni jiru beeka lakkoofsisaa beeka loofishina qaba mushawwara isaan deemee fi achiin gahee fi waa hunda natu beeka kan jettu haasaa san dhagaye dhugaa taasuma ta'a sun kama irra deemnee yookiin qorannee dhagaye tokkoffaa irratti la akka Umar hafarsaa qabsiisuu hin dandeenye dhibbaan dhibba akka kadhayyuu nama isiniimu maaliif yoo jettan taate namni dalagaa galchellee isaa meetti akka jedhu. Nootillee amma situ qabsiise osoo hin taane situ qabsiise jechuun osoo hin taane. Ila jennee bari dhageeffadhu maamee qooyin bakka inni daragullee yoo hafarsaan keessumaan itti tarsa'ee ittiin kan himu taate malee Umar hin beeku. Ijoolleen naannoo san tara ijoollee ijoollee naannoo warra Umarii beeku. Abboo isinitti maa dhageeffadhaa dubbii isinitti malaa lolosmiyyee ana hafarsoo jiloo maa'ikee taanee guruppiin. Akkas inni birri Ahmad irraa erganna muudii kanaan dandeettaati Umar Bukaariin fakkeessa isatti qajeelchina jedhee namu walii galee karaa kanaan ani itti haqe malee hafarsoo mari'achiifnee ofiifuu sagalee nuu ergi akka waan na bira jiruutti ati sagalee wahii akka nama nagaa nagaafatu booda si bira jedhuuf akka waan akkas jedhi jenneeni nuun ergine hafarsooleen ittiin tolle na fakkaate biiziidha. Kuni kana ammoo yoo dhugaaf mucaan kun dhabame mucaa hin so'idha isin haa dhabanii hin qoosina dubbiin qoosaa bira tarte. Mucaan amma guyyaa lama dhabame usme amma mucaa guyyaa lama dhabame lubbuu nama kanaa nuti akkam jennee callifna namni guyyaa lama maali barbaada kamsa jummaa sabti yaar guyyaa afurii kanaaf amma laalka amma artisti Umar Bukaarii hangafa ta'ee dura bu'ee waan kana dirqama qabda barbaaduu qabda jechuudha akkas. Arguu qabda Umar itti gaafatamummaa guddaa qabda itti gaafatamummaa keenya jalaan baatu beeka. Artist Umar Bukaarii waan kana qotee barbaadee bakka fedhee buusee baasee boolla qottee baatee dawwaltee baaftee mucaa baaftee as gubbarra nu dhiyeessuun dirqama qabdate. Kana waan itti kennu akkas taanaan nagayatti anaaf hafarsoollee nagartanii.
Wallahi la amma asirraa qabbuu taame amma asirraa qabbuu jecha haasofiteeti miidiyaa irraa walii gad deemu sun yoo booda aarsaa sin kabalchiifte hafarsummaan waa haa ta'u yookiin achumaadha yookiin mee ima haa ta'u mee guyyaa lama Mame wataka ilaala wataka hubadhu nama tokko akka inni haasa'utti amanuun gaarii miti. Fakkeenya Usmeen bira jira Usmeen argitee namni wajji nyaatan namni wajji argitee bakka fedhan oolan Usmee fi Afarsoon akka gaarii wal beeyti. Artistii Umar kana wanni namni itti aaruuf afaanu inni darbate qofa malee akka inni nama kennas miidhuu hin dandeenye ani hin beeka ani garaa kiyyattu anu hin beeka nama ofii miidhuu hin fedhu garuu afaan isaatti amma rakkoo kana fide irra tara ka afaan isaa rakkoo miti garuu dubbii wal fakkaate sa'aatiin Ahmad culullee kaatee fi haasofni artistii kennaa wal fakkaateera warra gaafsan afaan jecha Usmeen jedhe bicha yoo qabuu barbaadde ajjeesuu fannasuu barbaadde rakkoon hin jiru as gubbatti pabliika irratti naasa'uuti waan irraa barbaaddu natti himtaa keessan kotteen keessan okee keessan dhufa Ahmad culullee negati Gada na dhageeffadhu mee ina waa takkatti dhiifama naa godhiti gada amma wanti irratti haasa'a sooshaal miidiyaadha. Dogongora haasoftaa fi dogongora haasa'uu dhabdaa kellee wanti kun immoo Ahmad dhugamaan miira addaa keessa seenee haasa'aa jira. Dhugamaan dhugatti jechuudha. Miidhama mucaa kanaallee barbaada yoo jenne isumaaf rabbi waliin beeka. Sa'aatii inni haasa'u sanitti anatu bakka inni jiru beeka, anatu bakka inni yookaan dalagatu yookiin lokshin isaallee qaba. Waan fedhe gochuu fi dhiisullee kan danda'u dogongoraan jedhee fi dogongora malee jedhettillee akkumaan dhagaye yookaan akkumatti dhagayetti namni biraallee maatiin isaa xilaan isaallee dhagahee gurraa qaba. Waan kana keessatti isan gaafachiisu dubbiin kun immoo inni yookaan qalbiif haa jedhu dhimma amma wanta amma haasa'uu haa jedhu waan biraatiif haa jedhu dhugama rabbii kanatti jechuun imallaalchisu dubbiin kun. Laal maame seera fi akka namaatitti jechi inni amma afaaniin jedhee isa yakkatti isa darbee jira garuu kara dhugattoo deebiste afaanuma sani malee hujiidhaan keessa hin jiru hujiidhaan keessa jiraachuu rabbii tokko jabbeeka immoo sanuu dhiisati ani waa takka isin hima Allahu aalam jecha kana Usmeen attingi waan buruuftan illee dhageessan isinitti hima namni biyya faranjii keessaa nama fannisiisu innillee ni fannifama. Tan bicha isin himan namni biyya faranjii keessa taa'ee biyya biratti nama ajjeesisu horii ergee haasawee dubbatee sanuu ragaan viidiyoon dubbate innuu yakkamaadha. Tana na amantani yakkamaa biyya faranjii sila elcharaa seetamoo Tigraay seetamoo Itoophiyaa moo Oromiyaa ta'een argitee baadiyyaa magaalaa seetan hin jiru wanna kana Ahmad Culullee yoo waan kana argitee Ahmad Cululleetuyyuu nama ofii akkana hin godhu tingaan akka itti beekutu nama gurgurtaa kana yeroo dheeraa hojii deemaa ture yoo kaaree godhu taate faamilii ijoollee tiyyatti dhufe jedhee kaaree godhu taate seeftii isaatii fi jireenya biyya san keessa jiruuf isalleef gaarii miti hafarsoo akkuma Ahmad Culullee namni jaalatu hafarsollee namni jaalatu jira ijoollee ta'e ijoollee argitee arsee maasii qofaatti garuu hafarsoo waa hidhee ba'uu rakkinna qabu waa ta'uu miti xiqqoma curamee jennaan namni hundi bakka jiru argite walitti waa barreessu qaba ambaasiin bakka hundaa seera qabdi biyya alaa keessatti nama tokko teettee nama ajjeesuun biyya guddaa keessa jira horiin qaba nama asfaraarraa jettee nama asfaraarraa hin dandeessu kun seera argitee koominiitiin Oromoo guutuun biyya hundatti qabu Kanaadaa Ameerikaa Austraaliyaa allaattii takka ajjeesisuu hin dandeessu kan amantanii garuu jechi wal fakkaatee dhufee eega dhufe haa godhu seerri biyyatti himtuutii fi biyya nuti keessa jirru wal adda. Mucaan kan jiru biyya kana godhu sanuyyuu godhuu hin dandeenye yoo san godhe hin rakkataa isin jedha akkam jettan rakkinni amma afarsoo dhagaye Ahmad Cululleetti hin deebi'a akkamitti deebisi fakkaate ijoolleen ganda isaa afarsoo biyya san hin jiru Ahmad Culullee maddi hin jirani footoo kana buufatee uummanni poolisatti kenna poolisni gaafa kaanii horiidhaan nama ajjeesiste horiidhaan nama akkana goote yoo jedhe seerri laal waa takka intimaati yaa ijoollee ta'e warri biyya Afrikaa fi biyya Arabaa artan kabajaaf ofitti gabaadha namni amma biyyaan baa taa'ee isinitti bokka'ee argitee of guddisu kuni wallaahi billaahi dhugaatii allaatti ajjeesuu danda'u dagaa isinitti maa kabiraan mootuu jiru kabiraan riikaardii jira bar riikaardii jira kabiraan dippiloomaa meeqa qabattee ijoolleen biyya Arabaa kana keessatti hoolotaa fi argitee gaala jala dhumti warri barumsa fixe warri uskuula fixe jaalateetiin miti rakkinnaafitu jireenya uummata kan hunda adda adda baate garii jira ka maqaa ofii barreessuu hin dandeenye biyya faranjii kan dhufee argitee biyya faranjii jedhee alba'u kanallee dhola isinti maati ijoolleen teenna abbaa fedhe haa ta'u oromummaa takkitti walitti haasofnu wal amantanii faamilii maqaa faamilii keessanii namatti himna ganda keessan namatti himna akka reefu usmiyyeen jedhu san yoo afarsoon fayyaalummaa qabaa nama ofitti himee ijoollee teenna nyaataa ijoollee teenna isa dhugaadha kana wanni kutaa biraa ajjeefatanillee jiru warruma si komando gadaadha dhageeffadhu wallaahi afarsoon isa dhumaa miskiina akka miidiyaa kanarraa haasa'uun
miti. Nama ol jedhee ijumaan jechuun ijumaan ija hamaa namaaf hin qabne abbaa barbaadeef jechuudha. Abbaa barbaadetti wanta keessa jiruu fi bakka jiruu fi waa hundumaayyuu nama himuu danda'u. Sii galee akka miidiyaa kanarratti ilaalamee yookiin namni marti jechuun afaan itti qabu kanaa miti. Amma guyyaa lama sadi keessatti mucaa baastanii mul'isuu qabdanii yoo mucaan hin mul'anne mootu rakkoodha. Tokkoffaa mucaa Umar nu mul'isuu qaba nuti. Umariin gaafanna mucaa kenna yoo dhabne. Afaan Oromooti. Nagaan bulaa nagaan oolaa usmeet immoo akkuma wanni farsoo fi keetillee tokkoma. Oromootanti akkanuma jaaladhu. Nama tokkotti naasa'ini biloog godhi warra argite keessanii usmee goota koo namaali jettee sobdee namarraa waasoftu. Biloog godhi as gubbatti haasa'ee deema buleessoo jireenyaaf biyyaa baate wanni ati nama amantu hin jirtu. Yeroo ammaa harka mirgaatiif bitaayyuu amanuun nama dhiba. Nama tokkotti nimina ijoollee ta'e nattanii wajjin haasa'inaati. Balleessatiiti jiruu keessa haasa'aati dalagadhaati baas gubbaa. Galatooma. Wasmiyye. Oh, Baaliyo. Ante. Laayibira jira isaan. Amma walumaa galatti beektaa afarsaa inni afarsaallee ammaa bootaa qabataa ati waa hunda keessatti bareeduu fi waa hunda jirtu of eeggannoo godhe. Baaliyyoo anaa dhufu. Anaa dhufu bannaatan akkami nagaa fayyaa. Jirra wallaahi jirra biyyaa alhamdulillah qabati. Wallaahi nagaa qaba maaltu jiroonni haroo inni isin bira. Abnaa mana garee nagaa maaltu jaamiti jaalulaa bade. Abbooti kun babdaamee akkami afarsaa kana keessa waliin dhiyaatta? Wallaahi ani hafarsoo like long time waliin dawwalee turee jira akka waliin dawwalini. Dhiyoota namicha meeshaa isaa maali jedhanii wayita sanbichaa dawwalee fi saniin ala hafarsoo waliin argine ani angaruu wallaahi lazima obboleessa kiyyaa tokkotti bakka itti meenii ture of eeggadhu naam jedhaanii ture gorsaanii ture. Ati nama tuyxuu waan kana keessaa baatee miti itti haasaa ture. Coominni waan namni jedhu dhagahu jazbaadha sii galee konkaadha wanni bara farsoo namni badaasee malee. Arabannaati afarsoo jechuun nama akkasitti wanti kun hamaa naaf qaba yookiin gaarii naaf qaba jedheetiin dhibbatti dhiibbaa ofirra godhee ofillee taphakaatore yookiin jechuun of akka miidiyaa sanirraayyuu miti walumaa galatti sii galaami. Xumura dubbii jechuudha. Hafarsaan akka miidiyaa irraa haasa'u yookiin lafa lafisanii miti beeki. Namni lafa beeku. Yookaan bilbilaan beekaatillee. Hafarsaan akka miidiyaa irraa hafarsee waan barbaade waliin buusee haasa'u sanii miti. Si galaami. Akkasii dubbii ta'e deebi. Of course wallaahi akkasii beekta. Hafarsoon nama miskiinaa. Nama dalagatee faamilii ofii gargaaru. Jiran namni jaannata wayii keessa rasee naana jiran. Namni dalagachuudhaaf biyyaa bahee malee jechuudha. Ilmoo namaa arrabsuu biyyaan baane hafarsoo waan kana marayyuu balleessaatii jedhe irraa galee keessaa galee dalagataa jira. Ofii keessanii kaatanii tuuxanii ofii keessanii rakkoo kana keessa geessitan hafarsaa. Kanaafuu jechuudha. Dhaggeeffadhu baaliyyoo. Wanta ajandaa amma dhiyeenya kana as deebi'e kana keessa ajandaa amma as deebi'e kana keessa dhibbatti harka qabu. Harka qabaatu waan kana jedhee nama dubbatee miti. Namni dhiibee ajandaa kana itti naqe ijoollee barsiiti. Sii galee Ahmad Culullee sirraa jammarree beeki. Ahmad Culullee sun jalqabarraa ka'ee haga dhumaatitti Koy me Baaliyo gara laafa tokko na erga gara laafa irraa qabee si galcha. Akkuma qoolii irratti bobbaasee jiru yoo dhaggeeffattanii jiraattan faana miidiyaa irratti tokkoffaa biyya keessarraa eegale mootummaan. Ni beektan asirratti oomoo isin beektu isin himne murti guutoon asirratti uummata arrabsu ture akka itti hidhameen beektan. Sheekaa Roobeetitti darbi. Ustaaz Maamad Bayaanitti darbi. Warra miidiyaa kanarraa afaan qofaan waa dubbate waa lafarratti miti
mootummaalleen seera jiraadhaaf tiktookaroota hin beektan namoota akka pirezidaantii Maamee fa'aa guutuu isaa warra miidiyaa kanarratti acabarbaree jechaan haa ta'u gochaan haa ta'u waan adda addaa argisiisu guutuu seera jala oolchaa jira mootummaan takkanaa jedhe. Ijoolleen Suudii keessa jirtu hanga seeraan waliin qabinitti haga seerri harkaan hin qabatinitti homaa gochuun garuu gaafa seerri irratti qabe wanni tarkaanfiin barbaachisu hin fudhatama. Seerri ni adaba. Seerraa fagoo jirraa seeraan ala jirraa namni nun arguu akkasii suni ani san isin waliin hin jedhu. Ammaaf ammoo tuyyuu namni afarsoo harkaan qabatee bira taa'uu jiru hin jiru. Afarsoo yoo qabame kallattii maan qabamee mootummaa harka jira. Mootummaa Suudii harka jira malee wanni namni qabatee afarsoo irra taa'uu danda'u takka san nama akkaataa maayikeelleen jedhetti usmii yoo gaafattee jiraatte tanuma. Qabamee jira naan jedhee jedhe. Tana malee tabiraan hin dhageenye. Walumaa galatti amma kana haa goonu ila dubbii biraa dhiisanii rabbi nagaan isa achi haa baasu jedhanii akkaataa mootuu namoota jira mana hidhaa keessatti namni nama gaafatu danda'u jira akkasitti gaafachiisu malee wanni biraa wanni ta'u takka ajandaa kana isarra deebisanii ummata wal fixaa jiru kana rakkoo biraatiif hidhaa itti murteessaniif sodaadha malee qabu Oromoon qabu miti waan biraa biyya kana keessatti biyya seeraati magaalaadha bakki kun baadiyyaa namni itti wal ajjeesee karaa yamaniin galuu miti sii galee namni kun ijoollee daa'imaa miti akka diina qabuun beeka ani dheengaddu fi gorsaa ture usmiyyee eenyu irratti afarsoof jiloo irratti maayikee viidiyoon itti bilbilee abbooyee ati diina kee hin beeytu lakkoofsi kee nama cufa bira jira ammallee nama argiteen naasahiniiti bakka jirtutti uf eegi jabaadhu jedheeni gorsee ishinuun jedhee achi booda nutti hin deebine mucaan maaliif awwaa arga suura jarana suuraan afarsoo bakka hin jirre hin jiru namni walitti erga keessaan guruppii godhee ijoollee suudii anamma aartistiidha naan jedhan waan garagaraa kana dhufanii na gaggaafatan isinii galee maaliif akkuma ana gaafatanitti nama biroollee gaafatan gaafa immoo diin isaa waa gaafatan namni waan biraa jiraan kanaafi atummaanu mataan keessumiyye maal jedhe Umar naan jedhe obboleessoo namni namaa rafee Ahmad Afarsoo afaaniin iyyaa jira malee akka inni quban qabne ani hin beeka. Afarsoon yoo ta'ellee waan birooti keessaa naasoo keessaa walitti haasa'uun bareeda. Boodii nama harka keessaa